hunda duraan Sudaan dhimma afaan irraa dubbanna. Afaan Oromoodhaa afaan eenyummaa hundee keenyaati. Tanarratti namni waliin galle hin jiru. Afaan kana immoo xiqqeessuudhaaf fi hongeessuudhaaf sirni deemaa jiru laafaadhaa miti. Yoo kanuma laallu taate if booda deebinee anangaasaa ta'ee uumamuun kiyya warri keenya irratti dhiibbaan dhabamtee osoo hin ta'in if tahanii turuurraa kan ka'edha. Lafootarraayi, qeerraayi, bakkoota tokko tokkoo fi naannoo tokko tokkotti namni hanga maqaasaa jijjiirrachuutii fi maqaa amaaraa baafachuun sabboonummaatti fakkaachuudhaan deemaa turan hedduudha. Fakkeenyaaf Girmaa Oggujaan abbaan isaa guutamaa ta'eeti argama. Fakkeenyaaf hin jedhe Girmaa guutamaa tuquudhaaf miti. Warri maqaa amaaraa baafachaa turan kun rakkoodhaatu ture. Adeemsaatu nu cinqe. Amma amaarriiniif naftanyaa wanni isaan godhuu barbaadan barnoota kana kutaa takkarraa guddeebisan eenyummaa Oromoodhaa taabbootiin teenya irra diddee kokkee qabdee asin geesse san balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf dulli iddoo tana godhamaa ture hundinuu aktivistoonni hundi keessaa fi alaa ka dubbatu ka barreessu haasa'u hundi godhaa ture kanuu injifachiise. Ministarri barnoota arraantanaa waan kana yaadaaf hin dhiyeesse malee je'eeti sobee ganee jira. Akkuma fatanaan bahuun soba je'ee gane sanitti waan kanallee yaadaaf hin dhiyeesse malee je'eeti sobee jira. Soba gurraacha, soba adii ummanni arku jechuudha. የኢትዮጵያ የትምህርት ቢሮ የተሰጠውን የትምህርት ፍኖተ መስመር ለሐሳብ ነው እንጂ ያቀረብኩት ለውሳኔ አይደለም ሲል ክደቱን አሳይቶናል። ፈተናው አልተሰረቀም ያለውን ክደት ግን በጥርጣሬ መልሰን እንድናይ ያስገድደናል ማለት ነው። ማሊፍ ጀናን ፈተኑማኑ አተምቴ ቱርቴነ ተምነኑ እንጂ አማሰማ ተጨባጭ የሆነ በስራ ላይ ተተርጉማል የሚል ወረቀት አለ በእጃችን። ኩታ ተከራ በርኖኒ አፋን አማራቲ ነከየ ገለሙ አጃጅኒ ከነመ ጠለያየቱ ጅራ ተረመለቶይት ተረባቴ እቹላ አረገዲ በ ያዳፊን ዴይሴጄ ዋከቴ ጅራ እቹ ሁንዱላ ኢልማን ኦሮሞ ሁንዲ ጎዳ ጅርተኒ ፊ ጎኔ እቹላ ሁንዲ ኸኛው ጉጃጀል ቀበራ ሁጂ ቦንሳዳ አሞ ሲረዳባችሁን ቀብ ኢፍቦት ዴቢኔ ፊያደቹ ደቀብነ bakkarraa eegalle bakkarraa dhufne afaan Oromoo kana irra dinneeti Oromoon qubaa fi harkarra dhabdee qeensarra dhabdeeti asiin geesse. Qabsoon afaan Oromoo jallisuudhaa ka'ee galtee hogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo Raay laa agaamaarraa eegalte balleessuudhaaf karoorfachuun gaafa wayyaaneedha. Dr. Tolaa Bariisoo Makuma saatun jaalat namicha kana beeta anfulli khiyyaa fi bargaraan kiyya kun tokkol si jibbinaan narraa mul'atti si jaalannaan narraa mul'atti dhoyfachuu fi marree hin beeynu laan nuti warri ganti keenya hin beeynu laan warri nan irraa dhaladhe atuma dubbanna. Namicha Toloosa Tolaa Bariisoo jaan kana haasaa biiroon Oromiyaadha. Namichi kun wayyaaneedhaaf dalaga, namichi kun shaneedhaaf dalaga, namichi kun naftanyaadha, namichi kun afaan Oromoo balleessuudhaa deema, namichi kun nama laaga'amaati. Haasaa biiroo barnoota bakka silaa inni ta'uu malleerra keessan OPDO'n. Maaluma ODP'n tun? Maaliif namuma hattuu maallaqarran kaayina? Hayi. Namicha seera jallisu seerarran kaayina. Amma nama haqam nama murteessine daanyaan godhan qara'us dantaasaati deema ganda fadhe keessa deemu bakka fadhetti deemu malee nama haqa nama muru godhanii daanyaan godhan hattuummaas akka fadhetti yoo qarees hattoomina yoo qabaate maallaqarran kaayan namichi kunis akka fadhe barnoota qabaatus hin ta'u Dr. Tolaa Bariisoo haasa. Isinitti mne jira namichi kun gaddaafaan jirre afaaniin isinif fiduuta warra ministara barnootaati wal quba qaba namichi kun mootummaa Dr. Abiy warra kuffisuu barbaadu caasaa Shimallis caasootti dha'u jirtu keessa jira. Caasaa mootummaan tun akkam filamne barbaadu keessa jira. Namichi kun warra uummata Oromoodhaa ODP rakkaasuu barbaadu keessa jira. ODP
ODP خنين الربا فنتمو إسنين كن أنغو إسنين والالتي سيمو إسنين خنا هاي حق أمتاتو إفسي والالتي سجرمو نامو ما حق أنكمني أنغو إساني ملر ما خيسن نامي تشغل يكاد لغيبر لاغا مارت خاصة هنتا وچرتاو بيرو برنوتا رتاون تاوني بيرو هرّي غني راو جيسون تاوني هرّي أوروموتو إيغون تاوني جولي برنوتا إيغو ديسي دروني فتناخو في لاغا مارت فتناخو في غافا لاغا ما نخاتي غافا لاغا ما داف غبي خركري أنيوتو يسامنا منوتي نمنو هنا منو نمتش خنا جراو جالكا وليغانا نمتش شاني داي سنتمني خاكبي دكتور نغاري موين غافا كان خاكا أنغورا دوي نسن خدوبتا بيرو أورومياتي في منستر انفورميشن اتوري خاصة اسن جنة اسن خاصة خناس خاصة فينو غرنغلچنا نمتش خنا بوسا نمني دي مافان أورومو رتي في بيرو برنوتا أوروميا رتاو قبو قيرود خون قيرود آمتي هم بربانو قيرود آمتي خون أمدي دمي تربا بلچاتوري أمدي دمي تربا وجاني فرغماتوري أمدي دمي تربا وجاني وجنو غربا هم بربانو خاصة إيسا خنا نورا نوتي ورّي الچسمون ساني كل خكش ملس بربان خكا أدسو أرقا بربان خكا تايي داب بربان خكا لما داب بربان خكا دكتور أبي بربان خانا خاصة نورا نمتشي لعاقاما ردرو فتناخو فيه حتو نمتشي بيرو برنوتا رتو ددو برما أصلتي في سبتتي بيرو برنو مني برنوتا إيفرست جامو في مال جامو هارفست جامو في مال ورّي أفان أورومو برسيس نيفي ورّي هيرا أوروميا تيمبولي برايفيت سكولين غرغرا بابلتي ودي شوفامو إيغالي تيتي أورومو طلوب جاتي غمدو جد غمدو تنجر غدو تنجر ماليف بيرو برنوتا سانكيسا كاكاسي تاكيسان أكفاداني توجتن هالا بجيسي في رتاو جرو جرغا غمچوتي يغافا نميچي هيرا رغا تايخون هيرا كبچي سودابي هيرا راخي انغمدان ورّا هيرا جابسي سانيمتي كورّا هيرا جابسوف دلت خنا كاسو بربادا يچو ركو أباو لال مني برنوتا جلچو خدندو بيرو برنوتا راي هيا ميسا كنو جراري ركون كمن جيغا باساس گلچو كجو غرشا اللو مالتنو بيزنس يسرانو مالتنو سويو نگادينو مالتنو corruptno malatno namichi kontrabandisti da jechuudha tola bariso kontrabandisti da gizuma laaltanu kanatti nama maallaqa hatu jiru tola bariso khasa tola bariso biro barnota irran tawwanni sinin jannuftan amma mo biro ministeri barnota Itoophiyaa da waan kanan janne jeef booda deebuun duula isin hundi gootan ilmaan Oromoodha galatooma dulli kun dhaabbachuun qabu hanga afaan Oromoo afaan federaalaa goonutti dulli deemuu qaba dulli afaan Oromoodha manni barnoota dhuunfaadha hundi hanga afaan Oromoo dubbatanii fi barsiisanitti heera biiroo barnoota Oromiyaatti fi kaarikulama biiroo barnoota Oromiyaatti hangayyaanitti cufu dide cabsu irratti sabaataan hin jiru teenya irratti dachii teenya irratti mana jaarratanii naggata oofachaa afaan nu barsiisu maaliif girmaa guutamaa kaase amma guutamaan Oromoodha girmaan Amaara maqaan Amaara isirtaa turee chubarama ni dhaqqabama malee girmaa guutamaa gizee ittama fakkeenyaaf hin fudhachuu jira namachuu haran ani not personally maquma qofaan fudhadhe girmaa guutamaa gizee ittama girmaan maqaa Oromoon jiru girmaa jaanii maqaan Oromoon jiru maqaa Amaaraati girmaan guutamaan maqaa Oromooti afaan Amaaraatiin barachuu kana nu godhe beek afaan Oromoo jala afaan Amaaraatiin barachuutu miidhaa tana fide Amaaraa isir nu godhuu barbaadanii jechuu sabboonummaa Oromoota fidde
barnoota qubeedhaa afaan oromootiin kutaa takkaa ilaa 6 fi 7 fi 8 barachuu keenya kanaatu sabboonummaa ammaan tana biyya keessaa bilisummaa fiddee tana fide. Silaa namni hundi maqaa jijjiirrate. Fakkeenya iskeel gabbisa. Iskeel jaanii afaan oromoo hin jiru. Hin jiru. Amaara. Gabbisaan oromoodha. Oofi kasitti. Laal. Diruma duba Shimallis jaanii amma fakkeenyaaf Shimallis jaaniitis afaan oromoo hin jiru. Hin jiru. To be fair jechuudha. Shimallis Abdiisa. Abdiisaan oromoodha. Shimallis maqaa Amaaraati. To be fair. Fair mata'uufu kaniin deeggaruuf hin deeggarree fi kaaniddu haquma dubbachuufu maaltu tana fidee ettee olaalte laal. Maaltu tana fidee jee ilaal. Baqqala Garbaaya. Baqqalaan afaan Amaaraati. Garbi afaan Oromooti. Colonizediitu waa maqaa akkanatti uumamu jira. It's a system of colonizing. Akkatti colonized taanerraa. Kanaaf abbaan kiyya alhamdulillah rabbiin fuulli rabbiitti haa tolu jannatul firdoosi naa isa qananneessu maqaa jijjiirradhu deemtee biyya alaa barattaa gaafa jaaniin didee galee hangaasaa na baasee jechuudha. Hangaatuu baaseef obboleettii tiyyaaf. Dammeessaa baaseef obboleessa kiyyaaf. Dammeexxuu baaseef obboleettii tiyyaaf. Badhaasaa baasee obboleessa kiyyaaf. Badhaatuu baasee obboleettii tiyyaaf. Boonsaa boontu akkasi gaxoofeeti obboleeyyan kiyya hundi maqaa oromootiin dhumanii jechuudha. Deemee maqaa kiyyaa fi amantii tiyyan jijjiirradhu jee didee. Dhaloota sanirraa dhufne nuti. Warri maqaan jijjiirame kun hundinuu miidhamtoota quslanyaa jennaan jechuudha. Miidhamtoota sirna sanii turan. Warra sirni san maqaa akka jijjiirratan tooftaanis dirqiinis taasise. Amma immoo akkasitti ijoollee teenya maqaa jijjiiruu barbaadan. Sammuu jijjiiruu barbaadan. Itoophiyaanaayizid godhuu barbaadan. Itoophiyaa sabboonummaan Oromoo keessan lalistuu barbaanna malee Itoophiyaa Amaarummaan keessan lalistuun Itoophiyaa ta'uudhaaf hin teenyu nuti. Takka. Lama. Itoophiyaa Oromoon bulchitee Oromummaa sirna abbaa gadaatiin walqixxummaa saniin biyya san bulchinu barbaanna malee Itoophiyaa Oromoon keessatti hiyyoomtuu fi beeloytuu fi dhabamtuun barbaannu nuti. Lama. Sadeefa Itoophiyaa eenyummaan keenya keessatti akka dhadhaatti oowwee baquun barbaannu nuti. Tasumaan barbaannu. Afaan kun achin nu oofa jechuudha. Dubbiin afaanii taamma jarri deemaniin tun achin nu oofa. Tanaaf shaakalli duraanii maas laa'aa gaamaadha ture. Hin milkooynee jechuudha. Seenaa saamuun bar haqa dhooysurraa eegala. Seenaa gizee waa kaasan namni seenaa dabsu. Nama haqa dhooysu. Namni seenaa dabsu. Nama haqa dhooysu. Namni malee coolataadhaa yakkamaa ta'uusaa dubbateen beeyne. Laal. Namni firee maashaw badi qaba jee dubbateen beeyne. Dr. Abiy gabbee dubbachuun qaanyiidha isaaf. Qaanyii. Qaanyii bar qaanyii. Maaliif Dr. Abiy balaaleeffataa namichi kun maaliif leencoon balaaleeffanne ta'ettu gizee laalte gandummaa keessatti agartaa jechuudha. Maaliif firee maashaw balaaleeffanne namichi kun maaliif Dr. Abiy balaaleeffata gizee gandummaa amantii keessa garta jechuudha. Gohuma lameen tana keessa garta. Yoo qulqulluu ta'e leencoos ni irrina isaatti hima ni arrabsa ni xiqqeessa badiisaa ni saaxila. Dr. Abiyyis ni saaxila lachuutu walqixa oofaa jechuudha. Hatticha qabsoo Oromoo gurgurateen goota jecha. Goota shufeera jijjiirama qabsoo tanaatiin fi milkii qabsoo tanaa amaanaa fuudhee deemu jiruun ammas Oromaayiti laal. Oromaayi. Itoophiyaa Oromeessi. Ummata nu gabroomsi jee akka ummanni biraa isan rakka'u karaa mijjeessuudhaaf deemuun Abiyyi gowwoomsuu fadhuudha. Abiyyi Xaqlaay Ministeera Oromootii miti. Xaqlaay Ministeera Oromiyaatii miti. Abiyyi Xaqlaay Ministeera Itoophiyaati. Abiyyi Xaqlaay Ministeera sabaa sablammii 83ti. Gurratti sin calaw.
sabaa sablammii 83 bulchuudhaafi sabaa sablammii 83 san keessa sabboonummaa Oromoo ol dheereessi namaan jechuun laal ol dheereessi warri 82 haasirra ka'u jechuudha. warri 82 haasi kuffisanii jechuudha. warri 82 haa qawwee sirra kaafatanii jechuudha. warri 82 haasirra lolanii haasin deeggariin haasirra qabsaawanii jechuudha. sirra kaasuuf deemaa jechuudha. nama sirra kaasuu deemaa. Abiy akki ta'uu qabu kami yoo dandee akkuma xiyyaa kana malaaxaa hundaafu yookaan goofaree wal qixa ta'uu qaba jechuudha. hundaafu Abiyyiin sabboonummaa Oromummaa isaa keessa dhoofachuu qaba jechuudha. hundaafu wal qixa ta'ee deemuu qaba Abiyyiin. Amaarri gutti dhufe haajaa biraa bahu. Gaambeellaan oggu dhufe haajaa biraa bahu. Tigreen oggu dhufte haajaa biraa bahu. Somaaleen oggu dhufte haajaa biraa baatu. Adareen oggu dhufte haajaa biraa bahu. Orgobbaan oggu dhufte haajaa biraa baatu. Sabni hundi oggu dhufe haajaa biraa bahu ta'uu qabaa jechuudha. Saba hunda ala teessisee Oromoo ol naqee haajaa baasisu qofa yoo ta'e Abiyyiin guyyaa tokko achiin oolu sabni 82 hafe irra wal jaaree dakkaa godha jira. Tortoraan tokko jechuudha. Ka ganda keenyaatu takkaa nama ganda kiyyaatu bakka san bulchuu qabaa mataa isaa keessa katabee deemu. Bakka san bakka xaqlaa ministeeraa san namni ganda isaa jiraachuu dhabuudhaaf qofa halkanii guyyaa hinaaffaadhaan xashtee jechuudha. Jibbaa wanni oofuuf Abiyyiin malaaxaa hundaaf wal qixaa ta'ee deemu jiraachuu isaatana akka karoora isaa galman geenye maqaa godhu jiru maqaa beekuu fi halkanii guyyaa isa kana akka mooyyee jimaa keessa naqanii cafaqa jechuudha. Abiyyi clean shave ta'uu qaba laal. Akkana gisee gootemma rifeensumaa hunda gartu. Saafi. Abiyyiin hundaafuu saafii ta'uu qaba. Xaqlaa ministeera sabaa sablammii 83 Xaqlaa ministeera Oromoodhaati miti Abiyyiin. Achi dhumatti dubbiin Abiyyi Oromoodhaan wal qabsiisuudha. Tun tazaahiritti nuti arkuu qabnuu fi sabaa sablammii 83 arkuu qabnu. TV irrattis wanni nuti arkuu qabnu tana. Hoggu dubbatus wanni isarraa dhaga'uu qabnu tana. Wanni inni godhu hundi tana fakkaachuu qabdi Abiyyiin. Sabaa sablammii 83 Abiyyiin kun. Hoggu adda hiran Abiyyiin bakka 83 adda hirama. Yoo mizaana Oromoodhaa achi keessatti 83 irra gad xiqqeesse. Hogguus gad xiqqeessite jechuun caalchisiisaan jechuun ammoo hufi jechuudha. Du'atee dafii qotadhu jechuudha. Dhiyeeffadhu jechuudha. Qabriitee qotadhu isaan jechuudha. Warri tokko warri ganamaa galgala isa kana dalagaa godhatee cafaqu jiru warra du'atee dheereeffadhu. Du'atee ariifachiisadhu. Qabriitee qotadhu isaan jee isa kuffisuu barbaadu. Reason aangoodha. Reason namni ganda kiyyaa bakka san naa qabatudha. Reason Oromoo hongeessuu ta'uu mala. Kan Oromoodha jee Oromoo miti hundi. Afaan Oromoo dubbatu hundi Oromoo miti. Sabboonummaa haasa'u hundi sabboonaa miti. Haadooddii Oromootiin qabaja hundi haadooddii Oromoon qabu. Beeku qabdaa jechuudha. Annaa hin beeknu. Jijjiirameen nu keessa laaqamee bocolamee deemu jira jechuudha. Tana sirriitti eeggachuu qabna. Dhimma afaanii immoo manni barnoota godina Harargee bahaa. Harargee lixaa. Harargee lachuu. Akka asallaa fi sabbataa fi naannolee ammaan tana mana barnootaa cuftetti qubaan qaba mana barnoota meeqaatu afaan Amaaraa barsiisu jira. Cufaa cufsiisaa isiniin jenna. Amma cufsiisaa. Manni afaan Oromoodhaa itti heera Oromiyaadhaa kabajeen barsiisne manni barnoota dhuunfaadhaa hundi cufamuu qaba. Oromiyaa keessatti. Akkitti afaan Oromoo federaala ta'uudhaaf humnatti harkachaa deemuu danda'u akkas. Heerri kun akkan kaibajamne eenyu godhu jira biiroo barnoota Oromiyaati. Saniifuu namichi biiroo barnoota Oromiyaa irra ta'e hattuudha. Kaasuudha isa. Nama heera kana kabachiisu aangoo irra kaayu.
nama era kana raawwachiisu aangorra kaa'u nama era kana hujirra jijjiiru aangorra kaa'u akkasiin fuuldura deemti. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa sochiin inni ammaanta godhaa jiru dhimma afaan irratti eega dubbiin tukkaatee fi asittuu ejjannoon inni fudhatee dubbachaa jiruu fi raawwachaa jiru ta Oromoo mirqaansituu fi ta Oromoo amansiistu jechuudha. ODP irraa tana barbaanna nuti. Hoggansa ODP irraa. Hogguu rakkoon takka Oromiyaa guutuurra dhufte. Let me make it clear. Hogguu rakkoon takka bakka takka dhufte. Dhaabatti maxxansuurraa haa if qusannu. Dhaaba warri maxxansu ajanda qaba ammaa saaweenu. Nama tokko jira ka qarxaasni itti jiru. ODP'n yoo dhabamte malee abadan Oromoon nagaan harkattuu kaja'u jira jechuudha. Kana qarxaasaatti jira irra laalina. Irra laalan kana. ODP'n jaarmee ni waan godhu qabu nama waa balleessu jira. Nama waa dalaga namaatu waa balleessa. Manni waan balleessu qabu. Nama keessa jiraatutu mana qushaasheessa nama keessa jiraatutu mana qulqulleessa. Kamana kana urgeessus ajeessus nama keessa jiraatu. Qaamni nama badiin qabu. Qaama kana bareechuu fi qulqulleessuu fi ajaaja laabaasu abbaadha. Hayyoon ammaan tana an silaabar Facebook ni akka sagalee dhageessan kanatti shurufkaa ka dhageeffatu taate Facebook ni. Akkaanan itti dhiqadhee qulqullaa'ee dhufee asirraa haasa'u shittoon an dibadhee fi maal hunda dhadhee shurufkeeffattaa turte. Nama tokko ammaas ajaa bobaasaatii fi ajaa afaansaatiis akkasumatti urgeessatta sila. Adda beeyta. Namni kun gisee dhufu qulqulluudhaa namni kun ni ajaa'aa. Adda beeytaa jechuun silaa Facebook ni funyaan qabaate. Na ilmi namaalleen akkasuma. Rakkoo ka qabu jaarmayaa miti. Rakkoo ka qabu waajjiraadha. Waajjiraawwan bakka badii qabdu sani cafaqu. Namni qarxaasnitti jiru immoo jaarmayaa fi Dr. Abiy dhawa. Waajjira sanin maaliif? Waajjirri san waan inni fadhu godhu jiraaf Oromoo rakkaasu jiraaf waajjirri barnoota biiroo Oromiyaadha. Hintuku ministeera Itoophiyaadha kana. Oromoo rakkaasu jiraaf waan inni fadhu godhu jiraaf bakkisan. Isa sanin tuquu jechuufirraa. Inni kacafaqu eenyu Dr. Abiyyumaa fi OPDO cafaqanni laal sirriitti hubadhu. Hogguu kana beeytaa jechuun inni kun Oromoo kuffisuu fadha. Inni kun Oromoo kasaarsuu fadha. Yoo Oromoo kajaaruu fadhu taate fakkeenyaaf akka amma Juwaaritti jiru. Eega biiroon barnoota dhimmi afaanii bakka barnootaa ka'e Juwaar takkattiin jala deemu jira. Wanni inni godhu jiru hundi sirri. Bakkuma rakkoon jirtu san lilmee diru jira. Dr. Abiy tuquttiin jiru. ODP tuquttiin jiru. Bakkuma dhukkubni jiru san dawaa diru jira. Excellent job jennaan jechuudha. Sirri ni deeggarra matana. Sirri jira amma Juwaar akkatti deemu jiru. Maaliif bakkuma dhukkubni jiru san lilmee diru jira. Akka nuti barbaannu kana yoo pirezidantiin Oromiyaa badii qabaate ODP itti dhiisneetuma pirezidantii Oromiyaa dha'uudha. Yoo biiroon barnootaa badii qabaate biiroo barnootaa dha'uudha. Yoo Addisuu Aragaa badii qabaate Addisuu Aragaa dha'uudha. Yoo Adde Adaanech badii qabaate Adde Adaanech dha'uudha. ODP itti dhiisne. Yoo Injiinar Taakkalaan badii qabaate Injiinar Taakkalaa dha'uudha. ODP itti dhiisne. Yoo Lammaa taate Sabiyyita abbuma badii qabu dha'uudha malee jaarmee guutuu dha'uun nu kuffisuu deemti nun baastu. Amma hireen teenya ODP fi ODP qofarra jirti. Jaarmee kana qofarra jirti hireen teenya isarra galtee taan hoteelaayi biffee nyaachuu jirti adeero. Zero. Biiznillahi ta'ala arraan isinima. In the coming fadhi rabbiitii fi hayyama rabbiitiin guyyaa kudhan keessatti biyyaan jiraana. Inshallah guyyaa kudhan keessatti annama sodaatee biyya dhaquu miti. Nama dhokatee biyya dhaquu miti. Nama dirree bee biyya dhaqu. Biyya abbaa kiyyaa biyya haadha tiyyaa.
وان بيسان كيسا جرا هدى أمتا خياف أتشين دبر سوتا إسيني فين دبر سوتا نهور دفا عرى إسيني فين ما يتشودا قويا خورنان دفو خيستي قبدا هنغاسا أحمد إبراهيم بيجانجر بإذن الله تعالى إن شاء الله فدي ربي توجين ربنا قانا ناقيسو أبصون على قدو جروتنا بيجا خيساين اتفوفا وبودر تدوخت تفي تميد دمت تبكيو ترجعتي جرتو تميد داني الرقيس تاقى بيت ورانا وبودا خامارا خيسا سيني أبني دا وانتا جنبو سباتي في جارمي أماراتي وجين غندري في باردار هندا خيستي لنجيتا جرو إلمان ورمودا شني ديفا برانو نقاجل ورسين هندا أجيري سني دي سوتا promise نبينا يجو لفتين جراتي سو أجيري سنة جنتين تاو جرا جولي ورمودا توابو دي سيتي دعا فريو ما شواركا دي سيتي جنبو سبات غندا أمارات دي سيتي أجي تاو جرتو تأما قلتي ورانا جنبو سباتي وجين ورا مارا ورانا خيسا جرتو هنداو في النت أمة أوروموتيف وان تان وان إسام مدتي أكت إيساني أتشتك أنيفي أكت تشخيسا تاو جران أكت لبون ساني باتي هند إسيني فين ديسو تاو قبصونا لاغو تاو بياين تفوفو تاو قويا خورنان دفو خيسات بيان جرا دين نخياس قويتي ترغد دونا يقدو أنيستي يترغد دينسي يقدو فدي ربي ملي علمي نما نما جيسو كندن دينيين بيغا صدا علم نما انقبو صدا ربي ملي بوليس جارة صدا نما انقبو صدا ربي ملي يو قدر خياتاتي قبصو روموتيف نين قرأي جمع يو جروتي جتاتي مات رخط ليدك ايه رخط لين بو بيتين داك وديم تم بيا نماتي متي نو بيا باخيا بيا هادتي جاتي قومتي جدي بيتين guyyaan deemu himee dirree bahee dhaqa malee akka hattuu daangaa namaa ceetutti mataa qaqqabadhee dhokadhee biyya seenee dhokadhee biyyaan bahu abadan warra sanii mitini nama sanii miti nuti tanaafu inshallah waan biyya keessa jira hunda takka takkaan akka takkaa isin hin dhagayin warra biyya dhaqee as deebi'ees waan isaan as deebi'anii godhu jiraniif tana hunda takka takkaanin anu dandeeyti uumaa basaasummaatiin qaba waan jiru kana hunda isiniif gadi dhiisaa jechuudha wikileaks oromoodhaaf gaafni nuti ifin jenne arraamiti amal lama dura ifin jenne we are wikileaks of oromo waan oromoodhaa saaxilu waan biyya keessa jirtu kaatu jirtus khawaa baafachuuf ca'u jirtus khawaa balleessuu ca'u jirtuuf kha siyaasaaf naggata jirtus khawaliin dha'u deemu jirtus dhufaan jiraane eegaan isininja kana jaalatus kana jibbus I am coming ni saaxillaa jechuudha Dr. Tola Bariisotis ni buusnaa jechuudha akkana buusna laala angorra ODP buusa angorra khaya ijoollee qeeroodha ijoollee anaannata qabdu afaan oromootiif ijoollee anaannata qabdu afaan qubeetiif ijoollee laagaamaa balaaleeffattu ijoollee olaantummaa oromoodhaa sabboonummaa qabdu angorra khaya Dr. Tolaan caasaa fireemaa shaw caasaa jaallemaaroodhaa caasaa tortoroota adda addaa caasaa warra mootummaa tana kuffisee aangoo amaaraa wajjin qabachuu barbaaduuti baasaa Dr. Tola Bariisoodhaa aangoo sanirraa kaasaa isiniin jenne hogguu nama tokko bakka sanirraa kaasaa caasaa shaneeti isiniin jenne dhibbaa dhibbatti isiniifuu shaneen beeytan warri mootummaadhaa irra guddaan warri shanee hojii dalagaa turees wayyaanee maqataateef isinin beeytan shanee tana nuutu irra beeka waan shanee hojiin dalagamaa hunda nuutu isin irra beeka waan shaneedha hin beeytan warra isin keessa taa'ee Shimallis Abdiisaadhaa kuffisuu barbaaduutu jira jennee isinitti mujjirraa way Finfinnee isin hojii jirra way ODP keessa isin hojii jirra way ODP keessa horee hojiraawwachiistuu keessa isin hojii jirra nukunna maniti Shimallis irratti akka bobbaanu nu kadhachaa jiran
Hin bobbaanu jennee dinne malee. Tanaan beeyna akkaanii fi caasaan isin kuffisuu deemtu isin irra dalagu jirtu. Dhorkaa isin hin jenna qulqulleessaa gingilcha. Baasaa if keessa. Isin keessa dhokataniiti isin keessatti mismaara isin fixu jiran. Ummata isin irra kaasu jiran. Akka ummanni isin irratti duuluu fi ODP tana maganfatu. Alaa fi keessaa isin irra dalagu warra aangaa'ota ODP ta'e. Kashimallis kuffisuudhaaf hojjechuu jiruufi. Ka ODP tana harka kannisiisee aangoo pirezidentummaa qabachuudhaaf dalagu jiru caasaasaniitu ODP keessa jira maqaa isaanii takka takka beeynaa jechuudha. Warra nu qunname hunda beeyna. Baasaa if keessaa qulqulleessaa if keessa. Yoo tana qulqulleessuu baattan shaneen fireemmaa shaw dirree irratti nagaa fakkaateeti lolaa fi lola sadiitu Oromiyaa irra deemu jira. Lola rasaasaa ka Oromootiin baanaa beeka ka saba biraatti dhiise. Lola rasaasaa lixa Oromiyaa irraa Jaallemaroo fi Wayyaanee fi Shaneedhaan gaggeeffamu abinni wajjin. Lola rasaasaa takka. Lola miidiyaa hayyuudha jee, aktivisti jee, maali jee, maqaa adda addaa fudhatee warra miidiyaa garagaraa fayyadame mootummaa kana yeroon itti Oromoon amma gabroonte amma. Yeroon itti beeloo itti Oromoon keessaa'u amma. Yeroon itti Oromoon ajjeefamu jirtu yeroon badan amma. Kun akka ja'amee warra bobbaasee daleessisu jiru jira jechuudha. Kan sadeeffaadhaa ODP keessa taa'ee dalagaa dadhabsiisuudhaan. Dalagaa dadhabsiisuudhaan. Beeltinis akka haatu haala mijjeessuudhaan. Gargaarsi beelaa warra beelaatiif akka hin deemne taasisuudhaan. Waan adda addaa dalaguudhaan dalagaa dadhabsiisuudhaan. Gaafii mootummaa tanarratti akka namni kaasu warra caasaa sadeen tanaatu keessaa alatti walii galee dalagaa jira. Mootummaa cehumsaa tana ta Dr. Abiyyiin hoogganamtu tana cabsanii kuffisanii tiim lammaa tana cabsanii kuffisanii mootummaa cehumsaa fiduudhaaf transition government uumuudhaaf jechuudha. Yeroo san Gimboot Sabaattiinis ni seena, Amaarriinis ni seena, Abinniinis ni seena, Shaneenis ni seena, Ofiisiinis ni seena, Fiidoonis ni seenti. Dhaabni hundinuu jaarmee keessa seenaa jechuudha. Mootummaa cehumsaa warra uummachuudhaaf waliigalee dalagaa jiru jira. Dammaqis hin jenna jechuudha. Waajjirri ODPdha obbo Addisuu Arragaa. ODP qulqulleessi. Qulqulleessi ODP. Hiriyeera Oromoodhaa akkumaan dur dhaame. ODP harka jirti. Dhaaba biraa tokko nabdatina waan haasa'utana hunda tana yoo waa jiraate guyyaa kunnan keessa dhaqeetiin aboo nagaumaan edaa alaa ODP qofaaf dadhaa jee malee biyya keessaa tanaa jiraa isinii himuu ta'anu. Annama jecha isaatiif du. Isiniif hin himatana. Yoo hattuu ODPdhaa biyya taa'eetiin isinii saaxiluu ta'a. As deemami addana dhawa yookiin addaan dhawa. Oomala lamaara. Kolkolo. Shishe. Walgarra. Dhufuttiin jira. Isiniif hin dhufu jira. Goda seentan laalladhaan isiniin jaa warri angaasaa akka nama biraa seetan isiniif hin dhufu jira. I'm coming. Isiniif hin dhufaa jira. Warri biyya keessa jirtan. Na eeggadhaan isiniin jaa. Inshaallah guyyaa kudhan keessatti I will be there. Achi taa'eetiin takka isin saaxiluu ta'a. Dhukkee walirraa kaasna jechuun maaliif ifiifuu qeeroo if dandeesseen qaba, ifiifuu humna if dandeesseen qaba, ifiifuu lolee lolchiisuudhaaf qophiidha jechuudha. Qophii humna if dandeesse qabna. Tanaaf qoma dhiibbannee dhufaa jirraas dirree baanee dubbanna. Qoma dhiibnee achi teenya isin saaxiluu teenyaas dubbachuu jirraa jechuudha. Abbaan fadhe waan fadhe nu godhuu akka hin dandeenye maqaa ifirratti amantuuf. Amanummaa hawaan godhuu danda'u Allah, hawaan godhuu danda'u Rabbi tokkicha qofa kabiraati miti. Tanaafu wala garraa isiniin jenna jechuudha warra biyya keessa jirtaniif. Get ready. Isiniif hin dhufaa jira. Hunda keessanuu. Tokkoon keessan hin baatan. Abbaa haqaa qofaatu bahu ta'a nu biratti. Tana
tatanaan adda dhaammannu wanni barnootaa kun akkuma dubbii beelaatii fi dubbii oduu biraa godhatanii hin dhaabina. Aktivistoonni Oromoo hundinuu hanga afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u. Hanga afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u. Hanga afaan Oromoo kabajaa dhabe hin jiru. Hin jiru. Dura afaanuma Oromootu kabajaa dhabee ifiin jechuu dhaabi ati. Akka namaatti anamma afaan Oromoo kabajaa dhabe ifiinuun jiru. Yoo siyaasaatti dalagachuu waatte no afaan Oromoo kabajaa dhabe hin jiru. Kabajaa yoo dhabsiisanoo warra dhabsiise sanirra waliinaa dullu. Abiyyi dalagaa antaa'eetuma abiyyi kobachaa akkami waa mo'anna. Mee amma fakkeenyaaf muummichi ministeeraa kun dalagu jira. Gaarii isaa dalagu hamtuu isaa dalagu. Amma niin dalagu jira eega komachuudha. Warri waa komattaniif hin baana. Mee maal dalagu jirtan eega komachuudha. Mana fi keessa taa'anii dalagaa dalagatanii qaama dhiqatanii dhufanii uffatanii taa'anii komachuun laaftuudha. Isin ka komaturra numma keessaa tumsu jiruuturra dalaga jira. Nuti Oromoon akka mo'amne dhorku jira. Isin Oromoon akka mo'amtu godhu jirtan. Akka Oromoon isa rakkaatu godhuu barbaadan. Nuti immoo Oromoon akka isa jala yaatee milkooytu godhuu barbaadna. Asirra waladdaa jechuun nuti. Nuti Oromoon masaraa mootummaa san keessa halkan tokkotti akka qabattee nama biraa hunda fixxuun barbaannu. Warri akkas barbaadan saba biraatiin rakkaasu barbaadan. Masaraa mootummaa san keessa tooftaadhaan akka nu baasanii nu dhabamsiisanitti tooftaadhaan keessattiif deebisnee hidda keenya jabeeffanna. One thing at a time. Waan takka yeroo takkatti. Waan takka yeroo takkatti. Waan takka yeroo takkatti. Bishaan malaa waadan. Aayilii waa waadan. Taruma takkatti bishaan barmiilaa danfisi namaan jechuun laal. Bishaanuma barmiilaa kana guutuu tara takka danfisii fi xixlii takka danfisiin takkaa miti. Xixli tadda qinyeeti dadanfisaa yaana laal. Suutatti. Toftatti. Aayilitti. Kakana keessa bishaan saa xixlii danfisuu dide qoraan isaa jijjiiraa jechuudha. Akka toleraa kana qoraan isaa waan Oromoo hin bilcheessu jijjiiruudha kana. Qoraan isaa aara guddata jijjiiruudha kana. Kana jijjiiraa yaana jechuudha. Tun sirriitti beekamu qabdi mootummaan ODPdha obbo Tolera. Obbo Tola Bariso hin fadhu namicha kana bora. I hate him wallahi. Nin jibba namicha kana. I hate him. An mana seeraatiin isa dhaaba silaa pirezidantii Oromiyaa ta'e gaafanni laaga'amaa fide san. Maaliif mana seeraa isa dhaaba beektaa? Isaa dabuufi miti. Khabiraa akka dubbii Oromoo wajjin sabaaxaan gooneefiin isa achi dhaabee hidha naqa. Hoggus namni afaan Oromoo wajjin qoosaa godhee hidha seenaa ni beekaa jechuun namni. Ni qaraasistaa tokkoon qaraasistaa nama biraa. Gaafanni laagamaaf karaa akkare saniin qabee naqee maallaqa inni fudhatee fi kana hunda ragaatti baasee maal godhee mana hidhaatti amma 15. Afaan Oromootiin qubee jijjiiraa namni biraa tokko yaadu jechuudha amma 15 ni dhama jaa. Akkasitti kaan hin barsiistaa jechuudha. Dhumatti anni ni dhasila. Abadan isuma kana fuudhee aangoo biiroo barnootaa irramoo irra deebi'ee moo namicha qubee jijjiiruu ka'e aangoo biiroo barnootaa irra tol deebisu jechuun bar qubee jijjiiruu keessaa ifiifuu harka qabaachuu agarsiisaa hartuun. Dogoggora dalaydanii jenna jechuun ODP'n isinitti himna bakka dogoggora isinin arrabsinu. Miila isin jalaan dhooynu. Oromoo isin irratti hin kaasnu. Dogoggorri keessan ammoo sirreeffadhaa. Maalin sirreeffatan? Abbaan nafxanyaadhaa wajjin badii dalagee afaan Oromoodhaa afaan Amaaraa jijjiirsisee nu hongeessuu barbaadu namicha Tolaa Bariisoo jaan kana. Namichi korraaptiidha. Mootummaa tana kuffisuu barbaada. Aangoodha barbaada. Namichi kun shaneedha. Buusa warra barcumaa qabsaa'u keessa jira namichi. Warra Oromoo qabsaa'u keessa jiru. Ummata barcumaa qabsaa'uu fi ummata Oromoof qabsaa'u qabna nuti immoo. Doktoroota barcumaaf jecha loluu qabna amma nuti. Warra immoo Oromummaaf loluu qabna ammaas. Bar waladda adda bar karaan nuti irra yaa'u jiru. Oromoota Oromummaaf loluu fi qabsaa'u qabna.
warra Oromoon ta'in dooktaroota Oromoodha ifinjaan haga tokko qabna ammaas warra barcumaaf qabsaa'u la sultaan hin ta'uu jenna jechuudha hin ta'uu tanaafu biiroon barnoota obbo Dr. Tola Bariso Angorra Khasa obbo Shimallis Abdiisa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa guddaa galatoomi Oromiyaa guutuu keessatti biiroon barnoota godinaalee hunda warra afaan Oromoo barsiisutti hin jirre hunda mana barnootaa irra cufa laayisensi isaanii harkaa fuudha cufa achirraa eegalti qabsoon afaanii cufa afaan Oromootiin heera barnoota biiroo barnoota Oromiyaadhaa kabajanii yoo barsiisu jiraachuu baatan kitfoo isinii bitanii fi xibsii isinii bitanii hin gowwoomina dhawa cufsiisa tun dubbii eenyummaadhaati dubbii lafeedhaati isiniin jenna muumichi ministeera Dr. Abiy Ahmed abbichuun maasha Allah abbichuun badhaasa 14ffaa fudhatee jira yaa warra inaaf yaa warra tara 14 abbichuu arrabsaa jiru maal gootan gaa nama rabbiin ol qabee namni qaqqabuu hin danda'u maal gootan baguma abbichuun kun ganda xiyyan ta'in baguma gosa xiyyallee hin ta'in silaa arraangaasaan ganda isaatiif deeggareetta no ana walitti hin qabnu gandummaa arraangaasaan gosa isaatiif deeggareetta no walitti hin qabnu no hin jiru hangaasaa biroo inni jiru oromummaadha bakka dhumatti warri nuti deeggarru hundi oromummaaf deeggarra malee hiddaa fi gandummaadha miti lafeef deeggarra foon keeyya sanif deeggarra abbichuun arraantana badhaasa 14ffaadha addunyaarraa fudhatee jira Haitian Peace Prize jechuudhaan badhaasa 14ffaadha aangoo fudhate kana keessatti badhaasa 14ffaadha arra badhaafamee jira Euro 25 wajjin badhaasa kana fudhatee jira mee maasha Allah jaan adawwiin teeshishim jaan olumaan siyaa deemu jaan qalbii rabbi sii kannee qalbii ammallee siyaa kannu jaan yaa xaqlaay ministeera Itoophiyaa jaan faarsaan jaamar abiyyi faarsaa xaqlaay ministeera Oromiyaati miti abiyyi xaqlaay ministeera Itoophiyaati hey gurratti sin chalaw abiyyi xaqlaay ministeera Itoophiyaati laal hogguwaan abiyyi dubbachuu yaatan abiyyi xaqlaay ministeera Itoophiyaati yaadadhaa dura bakkitti namatti sobee daangeessee kuffisuu barbaadu asi osoo abiyyi xaqlaay ministeera Oromiyaati akka Dr. Ittaanaan itti yaadu kana yaannaa jechuuti abiyyi xaqlaay ministeera Oromiyaan xaqlaay ministeeran qabdu harkaa wal dhoytee jirti yor tortoroota tokko xaqlaay ministeeran qabdu Oromiyaan pirezidentii qabdi abiyyi silaa xaqlaay ministeera Oromiyaati waa hunda sabboonummaas waa hunda waan ka'u kana hunda abiyyi irra barbaanna nama abiyyi kuffisuu barbaadutu akka Shimallisit deema abiyyi hin ja'a nama abiyyi kuffisuu barbaadutu akka pirezidantii Oromiyaatti Itoophiyaa bulchi abiyyi hin ja'a hubadhu abiyyi irraayin haasawagguun jattee gabbahuu deemtu abiyyiin xaqlaay ministeera Itoophiyaati jeeti mataatti keessatti dawla kaayyadhu dura abiyyiin kun lakkaa'eetaa xaqlaay ministeera Itoophiyaati sa xaqlaay ministeerri Itoophiyaa kun ammaas sabaa sablammii meeqa bulchaa jeeti yaati 83 bulcha ay 83 bulcha abiyyi bakka 83 taddeera maka akkinnitti Oromoodhaan deemu jiru fi dubbii Oromootti ilaalu jiru sirriidha yattachu sirriidha asirratti dhadhaadhu idee qabbanoytaa jechuudha yoo haqa kanaan deemte namichi xaqlaay ministeera Itoophiyaati xaqlaay ministeera Oromooti miti Oromiyaati miti ilma abbaa gadaati immoo waan Oromoo hamtuu achi keessatti
shunkurtaa Oromoodhaaf ciramtuu fi timaantima Oromoodhaaf ciramu dubbii Oromoo fixuudhaaf achi keessatti masaraa keessaa baatu san ittiin dhiisuu jechuudha. Dubbiin Oromummaa keessa jirti. Gubbaa kanaan ammoo Itoophiyaa hunda ta'ee dubbachuu qaba Abiyyiin. Itoophiyaa hunda Abiyyiin Dabuubis ta'ee urgaa'uu qaba. Tigrees ta'ee urgaa'uu qaba. Amaaraas ta'ee urgaa'uu qaba. Somaalees ta'ee urgaa'uu qaba. Yaa warra Abiyyiin naftanya urgaa'eetta yes urgaa'uu qaba. Yes warri Abiyyiin amaara urgaa'eetta yes urgaa'uu qaba. Taklaa ministeera Itoophiyaa tire. Atika Oromoo qofa urgaa'ee amaarritti ka'uufeete. Gowwaa kee ilaalladhu Abiyyiin sirra shaaxiraa sirra baratee jira. Atika Somaaleen itti kaatu barbaadde Abiyyiin Oromoo qofa urgaa'ee. Atika Tigreen lafaan dhoytu barbaadde Abiyyiin Oromoo qofa urgaa'ee. Atika Sidaamni itti ka'u barbaadde Abiyyiin Oromoo qofa urgaa'ee. Atika Affaaritti ka'u barbaadde Abiyyiin Oromoo qofa urgaa'ee. Atika Harariin itti kaatu barbaadde Abiyyiin Oromoo qofa urgaa'ee. Atika Orgobbaan itti kaatu barbaadde Abiyyiin Oromoo qofa urgaa'ee. Ati sabaa sablammii 82 hundinuu akkatti irra wal jaartee isa kana kuffistu barbaadde. Ati Oromoo dhaare. Siin gaafachuu jiraara. Ati Oromoo dhaare ni saba 83 bulchu keessa Oromoo urgaa'uu qaba malee jettee iyyuu jirtu. Ati Abiyyii fi Oromoof yaadde. No. Abiyyii fi Oromoo hongeessuu barbaadu jirta jechuudha. Gowwaa keessan barbaadadha. No. Sirri Abiyyi akkatti jiru. Karoora ati silaa Affaaritti kaasuu feetu san si harkaa balleessu jira Abiyyiin. Affaaris urgaa'ee. Karoora ati Tigreetti kaasuu barbaaddu san si jalaa balleessu jira Abiyyi. Tigrees urgaa'ee. Karoora silaa ati Amaaratti kaasuu barbaaddu san si harkaa balleessu jira Abiyyiin. Amaaratti urgaa'ee. Karoora ati Sidaamatti kaasuu barbaaddu san si harkaa fashaleessu jira. Sidaamaas urgaa'ee. Abiyyi sabaa sablammii 83 urgaa'uu qaba. Muumicha ministeeraa sabaa sablammii 83 ti Abiyyiin. Muumicha ministeeraa Oromoodhaati miti. Hogguu kana wal nama lolchiistu jechuudha. Sammuun qulqulluun hin loltu tanarratti zaahir beeyti jechuudha. Niin dogoggoree fi booda deebi'ulleen taabbaatii bar. Diiduun ammoo diinummaa ta'e daranuu garsiisuudha jechuudha. Nuti ijoollee nama fadhiitoo dubbii jallatu guddate. Akka dubbiin itti adda deemtu beeyna jechuudha. Waan isin loltaniif beeyna. Sabaa sablammii rakkaasuu dadhabdaniiti fixattanii Oromoon rakkaasuudhaaf shaakalaa jirtan. No. Oromoon tiyya Abiyyiin harka 83 keessaa harka keenya tokkicha nu kannee qofa laalla nuti ma Abiyyiirra. Wanni nuti laallu ilma Oromootiin masaraa jira ni laalla. Harka 83 keessaa tokkicha nu kannee Abiyyiin ta'ettu ni laalla. Masaraa san keessa waan akaawamu Abiyyiin waan Oromoo miidhu gadhiisu jiraa ni laalla. Abiyyiin kun picture Oromoodhaa addunyaarra jijjiiruu jiraa ta'ettu laalla jechuudha. The Oromo san. Ilmi Oromoodhaa da abbaa gadaa san. Ilmi abbaa gadaa muumichi ministeeraa jedhanii afaan Arabaatii fi afaan Ingiliffaatii fi CNN fi kana hangizee hasan that is achievement for Oromo. Saniitu Oromoodhaaf achievement. Amaarri wanni iyyuu jiruuf bara Abiyyiin Oromoo urgaa'usaatii fi miti. Amaarri laal tanumaan adda baafatta nama Oromoo diqaalaa nu keessa jirtu ta Abiyyiirra nu kaasuu barbaaduu fi ta Abiyyi akka honga'uu fi nuti akka honga'u nu barbaaddu akka ati itti baafattu Amaarri isa Abiyyi maa jibbaa Abiyyi Oromoodha. Oromoon as silaan Oromoodha jettu Abiyyumaa Oromoodhaaf hin goone Amaara urgaawaa jaaniti naftanya urgaawaa jaaniti itti ka'u jiraniimi. Amaarri yoo maaliif itti ka'a eeganni Oromoo godhutti hin jiraanne. Waan inni Oromoo godhu jiruuf jechaa miti Amaarri katti ka'u jiru akka akkasitti hin ta'in maani beena. Maqaa Oromooti addunyaarra jijjiiru jira. Fokkina Oromoo ka addunyaarra galmaa'e san haayisiisu jira. Ummata nama qalu, ummata nama fixu, ummata namaan bulchuu hin dandeenye, ummata namaan deemuu hin dandeenye, ummata biyya bittinneessu, ummata biraa nyaatu, ummata biraa balleessu. Warri Abiyyiirra nu kaasuu barbaadu ummata san nu godhuu barbaada beeke. Ummata san nu godhuu barbaada.
ummata sabni hundi dheessu Oromoon aangoo yoo qabatte sabaa sablammii dhumaa'ee ni miti warri abiyyirra nu kaasu kun sabboonummaadhaan nu maraachee nu sabaa sablammii akka qallee warra nama qalusan taane hongee nu warra barbaadu bilisummaa barbaadan sittiin fakkaatiin no didi jala didi addunyaa tanarraa madhibbaa ol jiraata didi himmiinu aqadamaan barbaannu nuti maaliif miinaa qa orgobbaadha himmiinu maaliif miinaa qa dareedha himmiinu maa miinaa qa digreedha himmiinu kanu miidheefuu dhiifama godhaa ayyaana nuti haqa namaa eeneeti haqa keenya eegsisnee kabajaa nama bira qabnu if kabachiisnee tanamaallee kabajnee kanamatti roorrisne wajji jiraanna jiraachisna hogganna lakki nukeessa kagaari turgaa'u qaba nukeessa kagaari dheerachuu qaba nukeessa kagaari nagadachuu qaba nukeessa kagaari tujaaru qaba nukeessa kagaari murmaarree barree nukeessa tayettutu nammoo hammeenya silaa Oromoon bineensa jaansan akka ummanni sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jiraattu tun hundinuu nurra qabaattu taasisuu fadhan Abiyyi immoo san harkaa diigu jira leenca Oromoodhaa ilma abbaa gadaa qulqulluu Dr. Abiy Ahmed muumicha ministeera baga Rabbi si gammachiisee siin jenna badhaasa 14 harkatte kana gammachuun teenya daangaan qabdu Akka addunyaan ilma Oromootti ilaaltu addunyaarra jijjiiraa jirta. Oromoon nama ummata hunda walqixxummaan bulchu ta'uu garsiisaa jirta. Oromoon tabiyya jaartu malee tabiyya diidu kan taane raggaasisaa jirta. Oromoon tamirga namaa kabachiistu malee tamirga namaan dhiinne ta'uu garsiisaa jirta. Warri sabboonummaadhaan if dhaadheessu mirga namaa akka dhiinnuuf nu kakaasu jira. Baga gammaddan ilmaan Oromoo qulqulluun hundinuu warra afaan Oromoo dubbatu hin jenne beekaa. Ilmaan Oromoo qulqulluun hundinuu baga gammaddan. Warri Oromoon saba biraa kan miine barbaadan hundinuu baga gammaddan. Warri Oromoon saba biraa hammattee bulchitee haqa saba biraallee kafiillee eeggattee akka wajji jiraattu barbaadan baga gammaddan. Warri Oromoon ammoo nama biraa akka qaltu barbaadan baga hongoytan. Warri Oromoon nama biraa akka miitu barbaadan baga hongoytan. Sabboonummaa jechuun iftahuudha malee namarraan caala jaanii nama miidhuudhaa miti. Warri sabboonummaa sanitti hiikkatee jiru warra nu hongeessuu barbaadu. Sabboonummaan iftahanii yaa'uudha malee namarraan caala jaanii nama miidhuudhaaf wal kakaasuudhaa miti. Sabboonummaa hangaasaan sabboonummaa qaba hangaasaa ta'ee deemuudha. Hangaasaan namarraan caala je'ee nama miidhuudhaaf deemuun sabboonummaadhaa miti. Of tuulummaadha. Of tuulummaadha. Anaan namarra caala je'ee deemuun if tuuluudha. Sabboonummaadhaa miti. Sabboonummaan if taatee nama keessatti ka if hin qaanfanne, ka mataa gad hin qabanne, ka namatti hin boonne, ka namatti hin dhaadanne if taatee deemuudha. Namaa gadii miti, namaa oliisii miti anjattee deemuu danda'uudha sabboonummaan. Sabboonummaa san qaba Abiyyiin. Sabboonummaa dhugaa ka qabu Abiyyiidha. Abiyyi muumicha ministeera Itoophiyaati. Baga badhaasa 14 Rabbi si ga'e ilmaan Oromoo hunda keessan. Baga Rabbi sin gammachiise. Abiy badhaasa kana harkachuu keessif hedduu gammannee jirra. Congratulations in jenna. Ilmaan Oromoo hundinuu arraaf asirratti hin dhaaba. Hundi keessanuu galatooma warri lammaa naa hojii turtan. Sheer godhaa ilmaan Oromoo kan biraan naa gaya. Rabbi na uume isin uume ka guyyaa boruu fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naa hojii turuu keessaniif jazakumullah khair. Nagaan naa tura.